Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Afrikaa Kibbaa keessatti guyyoottan 8 darbanii fi marii araaraa irra kan turan mootummaan Itoophiyaatii fi addi bilisummaa uummata Tigraay wal waraansa waggoottan lamman darbee fi taasifamaa ture karaa nagaatiin furuudhaan waliigaltee irra gahuu isaanii jaarsummaa sana kan hoogganaa turan pirezidaantiin Naajeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo guyyaa har'aa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin beeksisanii jiru. Akka Obasanjoon jedhanitti gareewwan lamman dhukaasa dhaabuu, tajaajilawwan bu'uuraa deebisanii ijaaruu, sochii gargaarsa namoomaa mijeessuu, eegumsa ijoolleewwanii fi dubartootaaf taasifamuu qabu irratti waliigaltee irra gahanii jiru. Garee mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uudhaan Ambaasaadder Reediyaan Huseenii fi adda bilisummaa uummata Tigraay bakka bu'uudhaan obbo Geetaachoo Raddaa waliigaltee kana irra gahamuu isaa haasaa taasisaniin mirkaneessanii jiru. Hordoftoota keenya dhimma kanarratti oduu booddee gabaasa dabalataa qabna. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti wixata dheengaddaa onkoloolessa 21 bara 2015 namoonni uffata siviilotaa uffatanii magaala Finfinnee naannoo Piyaassaatii fi Markaatoo keessatti kan argaman manoottan warqeen itti gurguramanu keessa seenuudhaan warqeewwan akka fudhatanii deeman namoonni nageenya isaaniitiif jecha eenyummaa isaanii himuu hin barbaanne sagalee Ameerikaatti dubbachuun isaanii beekameera. Abbootiin manoottan daldalaa sanaa poolisiidhaan akka qabamanii fudhataman VOA'tti kan himan akka jedhanitti namoottan qabamanii fudhataman keessaa hedduun isaanii dhalattoota naannoo Tigraay akka ta'e ibsaniiru. Namoottan suuqota sana sakatta'uudhaan qabeenya fudhatanii ajaja mana murtii akka hin qabnee fi warqeewwan fudhatan sana gara mana baankiitti akka geessan himuun isaanii ibsameera. Namoonni qabeenyi isaanii jalaa fudhatame ammam akka ta'an baramuu baatus naannoo Piyaassaatti manneewwan gurgurtaa warqee 20 ta'an cufamuu isaanii namoottan ijaan argan VOA'tti himuu isaanii gabaasni Gabree Hagoos kutaa afaan Tigiriffaa irraa qopheesse ibseera. Dhimma kanarratti yaaliin poolisii Finfinneetii fi poolisii Federaalaa irraa deebii argachuudhaaf taasifame akka hin milkoofne gabaasni kun beeksiseera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dilbata dheengaddaa filannoo Biraaziil keessatti taasifameen kan mo'aman pirezidaantiin biyyattii Jaa'ir Boolsinaaroo mo'amuu isaanii ittuu ifatti hin mirkaneessin mormiin deeggartoonni isaanii taasisaa jiran miira haala filannoo haqa dhabiinsa irraa kan ka'edha jedhanii jiru. Jiraattota biyyattii keessaa oduu gabaastonni kan haasofsiisan Aanaa Paawulaa namni jedhaman akka dubbatanitti pirezidaantichi mormii geggeessamaa jirutti waan gammadan fakkaatu tarii biyyattiin xinnoo akka abiddaan gubattu barbaadu ta'a jechuun isaanii gabaasameera. Deeggaraa pirezidaantichaa kan ta'an namni waggaa 27 tokko immoo gama isaaniitiin ajaja poolisii ni kabajna mormii keenya itti fufnaa asii hin deemnu jechuun isaaniis beekameera. Erga aangawoonni filannoo bu'ii filannichaa mirkaneessanii sa'aatii 44 booda kan haasaa taasisan Boolsonaaroon hoogganaa biyya isaanii ta'uu isaaniitiif akka boonanii fi heera biyya isaaniitiif akka abboomaman haasaa isaanii keessatti ibsanii jiru. Filannicha irratti qabxii dhiphoodhaan kan mo'aman Boolsonaaroon akka sirna taayitaa dabarsuu qopheessan itti gaafatamaa waajjira isaanii ajajuu isaanii ibsanii jiru. Pirezidaantii haaraa Biraaziil ta'anii kan filataman Luis Inaasiyoo Luulaa da Silvaa kanaan dura biyyattii bulchaa kan turan yommuu ta'u erga aangoo gadhiisanii booda malaammaltummaadhaan himatamanii ji'oottan 19 fi to'annoo jala akka turan kan ibse gabaasni Rooyiter mirga qawwee qabachuu dabalatee seera pirezidaantiin duraanii baasan hunda akka garagalchan ibsuu isaanii beeksiseera. Luulaa da Silvaa yeroo ammaa nama waggaa 77ti. Kooriyaan kaabaa roobii har'aa misaa'eloota 10 dhukaaste keessaa 3 isaanii karaa daangaa Kooriyaa kibbaatti kan furgugga'an ta'uun isaa Kooriyaa kibbaa keessatti akka ergaan of eeggannoo televezyiiniidhaan darbuudhaaf bakkeewwan daangaa biyyoottan lammanii irra jiranitti immoo sagaleen yookiin saariyaaniin yommuu haleellaan qilleensa irraa uumamu iyyee nama dammaqsu akka dhaggeessifamu taasisee jira. Akka aanga'oonni Kooriyaa kibbaa jedhanitti ganama har'aa misaa'eloota baalaastikii gara daangaa biyya isaaniitti dhukaasaman keessaa inni tokko xumura sarara kaabaa galaana lixaa keessatti kufee jira. Kooriyaan kaabaa waggaa kana misaa'eloota 50 kan furguggeessite yommuu ta'u akka ammaa daangaa Kooriyaa kibbaatti dhiyaate yommuu lafa bu'u kan jalqabaa ta'uu isaa kan ibsan hanga'aan waraana Kooriyaa kibbaa gocha sanaa fi waraanni isaanii akka deebii kennu ibsuun isaanii gabaasameera. Muummeen ministeeraa Jaappaanii Fumio Kishida
dhukaasa misaa'elichaa ilaalchisee deebii kennaniin tasuma waan eeyyamamuu hin qabneedha jechuun isaanii gabaasameera. Kibxata kaleessaa yaaddoo Kooriyaan kaabaa qabdu ilaalchisanii ibsa kan kennaniin dubbii himaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Niid Piraayis shaakallii waraanaa naannoo sanatti taasifamu kaayyoon isaa ittisa qofa akka ta'e himanii sodaa Kooriyaa kaabaa fudhatama dhabsiisanii jiru. Jaappaan, Kooriyaan kibbaatii fi Yuunaayitid Isteetsi shaakallii waraanaa galaana irratti taasisuudhaaf akka karoorfatan gabaasamuun isaa ni yaadatama. Sanbata dheengaddaa waliigaltee galaana gurraacha irraa midhaan nyaataa Yuukireen irraa gara biyyoottan adda addaatti fe'uudhaaf taasifame keessaa ba'uu ishee kan ibsite Raashiyaan waliigaltichatti deebi'uu ishee roobii har'aa beeksiftee jirti. Raashiyaan kan waliigaltee sana keessaa ba'uu ishee ibsite mootummaa Yuukireen xiyyaarota waraanaa nammalee yookiin dirooniidhaan dooniiwwan Raashiyaa galaana gurraacha irra jiran irratti haleellaa erga raawwattee booda. Ministeerri ittisaa Raashiyaa har'a ibsa baaseen haleellaan sun akka deebi'ee hin raawwanne wabii waan argameef mootummaan Federeeshinii Raashiyaa waliigaltee sanatti deebi'uu isaa beeksisee jira. Yaalii dhaabbanni mootummoota gamtoomaniitii fi mootummaan Tarkii taasisaniin Yuukireen akka oomisha qamadii, Raashiyaan immoo xaa'oo ishee akka biyya alaatti erganii fi rakkina midhaan nyaataa addunyaa mudate akka furuun danda'amu ji'a adoolessaa keessa waliigaltee irra ga'uun isaanii ni beekama. Pirezidaantiin Yuukireen Volodimiir Zelenskii ibsa kaleessa galgala kennaniin karaan fe'isni midhaanii itti taasifamu sun eegumsa amansiisaadhaa fi kan yeroo dheeraa akka isa barbaachisu dubbataniiru. Haaluma walqabateen ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Peentaagoon meeshaalee waraanaa irratti walitti dhufeenyi Raashiyaa fi Iraan gidduu jiru akka isa yaaddesse qibxata kaleessaa ibsuun isaa gabaasameera. Raashiyaan diroonota Iraanitti hojjetamanii fayyadamuudhaan Yuukireen irratti haleellaa raawwatteetti kan jedhani hanga'oonni Yuunaayitid Isteetsi Raashiyaan misaa'eloota lafa irraa dhukaasaman Iraan irraa argachuu hin ooltu shakkii jedhu akka qabanis ibsanii jiru. Dhaabbanni miidiyaa CNN misaa'eloota lafa irraa dhukaasaman misaa'eloota baalaastikii fageenya gabaabaatii fi diroonota balleessanii badan dabalatee meeshaalee waraanaa 1,000 ta'an Iraan dabalataan Raashiyaadhaaf erguudhaaf akka qophooftee jirtu ibsuun isaa gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.